oduu amme itiyoon loltoota humna galaanaa hedduu gara biyya alatti erguun leenjii xumursiiftee gara biyyaa deebisaa jiraachuun gabaafame. Waan baay'ee nama gammachiisu osoo ulaa galaanaa hin harkatin humna galaanaa duraanis leenjisaa jiraachuu fi amma immoo leenjii baay'ee jechuudha babal'isuudhaan heddummeessuun gara biyya alatti leenjii muuxannoo gahaa qabu fudhachiisuuf erga leenjisanii booda gara biyyaa deebisaa jiraachuun dhagamee jira guyyaa har'aan tanaa. Kanatti aansuudhaan foondeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa awardii badhaasa dorgomtoota aartii jechuun waggaa waggaan qopheessuudhaan warreen dorgommii kana injifatan aartistoota keessaa badhaaftuu bara kanaas akkuma awardii jechuudha qopheessuudhaan aartistootas wal dorgomsiiftetti dorgomicha aartistii Aandu'aalam Gosaatu injifate jechuudhaan erga dogoggoraan badhaasuudhaaf qopheessanii kaanii injifachuu isaatis himaniifi booda dhiibbaa hawaasni miidiyaa taasiseen badhaasticha haquu beeksisaniiti jiran kun kan ta'ee fi ajjefamuu qaadhimaa isaa moodelistii Oromoo Qananii Addunyaatiin wal qabateeti kan ta'e hawaasnis ayinii isii osoo hin baane akkamiin kun shira dalagame jechuudhaan dhiibbaa godhaniin jechuudha akka badhaastichi isaaf qophaa'es haqamu beeksisaniiti jiran. Kun baay'ee nama gammachiisa galatooma jennaan hooggantoota immoo foondeeshinii Haacaaluu tan bara baraan awardii qopheessaniif yeroo makamuu jechuudha xiyyeeffannoodhaan akkasuma muuxannoon akka malee qorannoo bareedaa taasisuudhaan socho'aadha isiniin jenna. Haqaa obboleessa keenyaatis rabbi haa baasu ammoo namoonni baay'een as keessa jechuudha YouTube isaatis irrattis duulaa jiran kun ammoo dhimma dhuunfaati yookaan jechuudha nama dhuunfaa irraa qabuutu irratti duulaa jira fakkaata. YouTube ammoo isaa inuman tuqnaa isin jenna obboleessa keenya innis nuti haqa isaa kan haqa obboleessa keenya kan gaafannu isaas ta'ee qaamni seeraatis akka qorannoo irra deebi'ee RTM bifa haariyaan jechuu gaggeessee haqaan dhiiga isii baasu qofa gaafanna malee isarra maal jechuu YouTube isaatis balleessuuf jechuun hin hojjennu jechuun nun barbaachisu. Kanaaf humna miidiyaa kana hin tuffatina. Humni miidiyaa humna guddoo paaworaas qabdu akka addunyattiis warreen mootummaa raasuu humna miidiyaa kana itti fayyadamuu beeynaan hawaasni waloon hojjetee itti fayyadamnaan jechuudha. Kun baay'ee bareedaadha. Kanatti aansuudhaan jilli dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa har'aan tanaa jechuudha. Paartii dhaabbilee Oromoo keessaa kaafaa wajjin wal harkuudhaan marii taasisanii jiran filannoo biyyoolessa jechuudha. Filannoo Itiyoo bara 2016 akka jechuudha. Itiyootti jechuudha akka addunyatti qophaa'u kanarratti jechuudha akka yoo filannoon jechuudha filannoo seera qabeessaan gaggeeffamu taate akka irratti hirmaatanis beeksisuudhaan walis marii taasisanii jiran kun waan baay'ee bareedaadha akka jechuudha. Filannoon kun jechuudha seera qabeessaan ta'uus gaanutti isin abdanna inshallah. Kanatti aansuudhaan maammee namoonni ammaan tana dhuftanis ta'ee namoonni chaanala kana haaree taatan mallattoo jechuudha gurratti na tuquudhaan tarka mirgirtoona subscribe godhaadha isin jenna nu dabalama maatii keenya ta'a oduu haaree guyyaa guyyaan isin biraan geenya. Kanatti aansuudhaan oduu biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Keeniyaa chaarjara yookaan mana amantaa kiristaanaa akka masaraa isaanii keessa ijaaruu deemu beeksisee jira. Kun ammoo hawaasa Keeniyaa keessatti akka malee dheekkamsa kaasuun gabaafameeti jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii makiinaa elektirikaa haaraa jechuudha gara biyyaa galchuudhaan daawwatee akkasuma ofiifis konkolaachisee hawaasa keenyaa kanaatu mala hawaasa keenyaaf kana jechuudha babal'ifnaa jechuudhaan dubbatee jira. Biyyi teenyas makiinaa elektirikaa akka galchitee jechuudha iddoo chaarjara makiinaa elektirikaa tu jechuudha gadhaabuudhaan ABC isaa turte isinii gabaasaa turre. Biyyi teenyas addunyaa wajjin wal qixxaachaa jirti jechuudha. Suudiinis akkasuma makiinaa elektirikaa jechuudha galchuudhaan dhaabbata jechuudha chaarjara elektirikaa hedduu babal'isuudhaan bakka 5,000 jechuudha akka qopheessitee himtee jirti. Kana isin gabaasaa turre. Kana jechuun biyyoota gurguddaa akka Turkii, Saudi dabalatee addunyaan fuulduratti jechuudha maal akka hojjechaa jirtu argaa jirta. Makiinaa elektirikaa lafa qabachuuf maaliif gatii boba'aatu ol ka'ee boba'aanis dhabamuudhaan qaala'ee jira. Jireenyi addunyaa jechuudha raasaa jira waan ta'eef kun kan qophaa'edha. Kunis fedha rabbiitiin ta'ee jenna itti dabaluun ammoo biyyi teenya dhugatti guddina addunyaa hojii seentee argamaa jirti jechuudha. Kanatti aansuudhaan Gazaa keessatti aleellaan jechuudha Israa'el akkuma itti fuftee jirti duguuggaa shanyii irra gaggeessaatuma jirti Israa'el. Dhugatti uummanni Falastiin guyyaa har'aan tanaatis gaddaan oole. Isaan waggaa takka cinaa oolu jechuudha gaddumaan guutamaa jiran guyyaa guyyaan gadda keessummeessaa jiran ibidda keessummeessaa jiran guyyaa har'aan tanaa jechuudha
abbaa irratti jechuudha ilmoo ajjeesanii ilmoo qabatee ta'an akkuma suuraa na gubbatti agartan kana caalaa maaltu nama gaddisiisa jechuudha ummanni addunyaa kun guutuun giza kana dhaabbatee ilaalu sanuu jechuudha biyyoonni dhaabbileen jechuudha dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuudha waloo kan addunyaa guutuu biyyoonni 190 guutuu beekomtii Falastiin kan ta'eefi jirti jechuudhaan dubbataa jiran hanga har'aan tanatti maaltu bilisa baasuu qoteeyye eega biyyoonni irra guddaan biyyoota 200 waa keessaa biyyoonni 190 guutuun beekomtii kanneef akkamitti bilisa bahuu dadhabdeedha. Kun ammoo jechuudha shira jechuudha addunyaan deemaa jirtu garuu biyyoonni addunyaa keessattuu addunyaan islaamaa tun cal jechuun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu haa ta'u rabbiin ammoo haa dirmatuuf warreen guyyaa guyyaan shahidaa jiru iree shahidummaa keessatti galmeessu jechuudha warreen wareegamaa jiran. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa guyyaa guddaadha. Guyyaa Nabii Muusaan alayhi salaamii ummata isaa jechuudha uleedhaan galaana dha'uun karaa banee fi diina jalaa nagee baasee diinaas injifatee diina rabbiitii fi diina jechuudha ummata muslimaa galaanaan nyaate jechuudha galaanni nyaate kun guyyaa addaatti namni guyyaa kanarraan tanaa soommanaan oolegaa akka idilii waggaa tokkotu irraa dhiqama maasha Allah warri guyyaa irraan tanaa soommanaan ooltanii jirtan baga gammaddan rabbi isin haa gammachiisu idilii waggaa tokko isin akkuma jechuudha ergamaan kan sallallahu alaihi wasallam jetti isin irraa haa dhiisisu gammadaan isin hin jenna baga gammaddan waaw kanatti aansuudhaan Amerikaa kutaa Teeksaasii keessatti balaa jechuudha lolaa mudateen namoonni 25 du'uu fi hedduun ammoo qeerraa buqqa'uu fi akkasuma baay'eenis miidhamuun gabaafamee jira. Rooba sa'aa lama bichaa walitti dhaabee roobeen jechuudha lolaan guddaan ka'uudhaan balaan kun jechuudha balaan lolaa kun kan dhaqqabe ta'uudhaas kan dilan jechuudha qeerraa uummata buqqaasuu fi namoota ajjeesuu fi miidhaa hedduu kana kan dhaqqabsiise ta'uudhaas miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasaati jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qabne kana fakkaata. Kan biraatti nan godhe deemuutti sheer dhootuu naan facaasaa hanqa isiniif dho'isu oduu ammeeti oduulee egaa haaree bichaadha. Jiddumaanuu oduu takka tan jechuudha. Ammaan tana nageesseen dagadhe Raashiyaan makiinaa konkolaataa jechuudha yaani diroonii makiinaa fakkaattu tan gizee lafarra deemtu makiinumaa taaksii jechuudha makiinaa manaa fakkaattu ammoo goflaa baafattee jechuudha dirooniin maasis diroonii aleellaas raawwattu. Haariyaa hojjechuudhaan gabbaaftee jirti. Guyyaa guyyaan jechuudha waanuma haariyaa kalaqamaa jira. Akkam beekamnetti jechuudha aleellaa raawwachuuf deemtee fakkaatti. Raashiyaan biyya teekinooloojiinis guddooti gaa waa oomisha keessattii fi humnaanis akka ajaa'ibaati. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduulee biraatti nan godhe deemtutti sheer godhaan facaasaa ammoo namoonni chaanaala keenya kanaaf haarii taatan nu dabalamaadha isinii jenna. Dhiiroo oduu biyya keessaa takka isiniif itti kennaa har'aan tana oduun adda addaa jechuudha. لا تبرات ولد جانا قالت هما السلام عليكم.